السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نموتا قرآن حفظوا بربادن أكسمس نموتا قرآن برچو بربادنيف carraa bareedaa ta'e carraa ajaa'ibaa tokko isinii himuudhaaf information inshallah dhufe. Jalqabaa namni yuutuubii kanaaf harawataa ta'an yuutuubii mujaahid fillah jedhu kana barreeffama subscribe jedhu isa diimaa kana gadi tuqxanii mallattoo bilbilaa kanas gadi tuqxanii ol ka jedhu kana irratti deebisaatiin nu hordofaa. Wantoota barbaachisoo ta'an barnoota diiniidhaa nu wajjin baradhaa isiniin jedha. Kallattumaan gama informationii isinii qopheessetti isin keessa. Waan kana eessaa argattanii eessaa barattanii kallattii appilikeeshinii wayitiin. Appilikeeshinichi kun Play Store irratti argama. Appilikeeshinii Play Store jedhu irra dhattanii achi booda iddoo search barii san irratti maal jettaniitiin barbaaddanii tartiil jettaniitiin barreessitan. Tartiil ka jedhu kana erga barreessitan booda search gootanii kunoo barreeffama kana isinii fidaa jechuudha. Barreeffama kana isinii fidaa. Appilikeeshinii kana ani yaa install godhee waan qabuuf update ka jedhu kana tuqaa yookaan open ka jedhu tuqaa. Isin ammoo jalqabaa install gootaniitiin erga buufattan booda akkaataa itti fayyadamtanitti inshallah adeemna. Appilikeeshinii kana erga install gootanii buufattanii fixxan booda ni bantanii akkanatti isinii dhufa. Jalqabni isaa barreeffama jalanatti mul'atu kana get started ka jedhu isarra gadi tuqxanii barreeffama akkana isinii fida. Barreeffamni akkana isinii fidu keessaa ka jalaan jiru kana jechuudha. I can't recite right now ka jedhu gadi tuqxanii ammallee I can't recite right now ka jedhu kana gadi tuqxanii booddee ammallee continue ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Ammallee continue ka jedhu kana tuqxanii achi booda maaliin banatu barbaaddaa isiniin jedha. Sign up with email, continue with Apple, continue with Google, kamiin banatu barbaaddaa isiniin jedha. Inshallah ani waan banatu barbaaduun itti galchaa. Isinis waan ittiin banatu barbaaddan inshallah galchitanii iimeelii keessan ta'ee waan barbaaddan waan ittiin banatu barbaaddan itti galchitanii garuu iimeelii qabaatuun dirqama. Iimeelii keessanii erga bantan booda ni eegdanii kun akkana isinii dhufaa jechuudha. Akkana erga isinii dhufe booda barreeffamni kun gurraacha yaa'u ija keessaniif isin fayyada. Gurraacha kanarraa adiitti deebifadhaa. Adiitti deebifatuudhaaf laayit ka jedhu kanarra deebistanii achi booda akkana isinii baasaa jechuudha. Amma fakkeenya suuraa qur'aanaa qul huwallahu ahad yookaan suuraa ikhlaas qara'uu barbaaddan isoo bira dhaquu barbaaddan maal gootanii barreeffama kana kunu chapter al-Fatiha ka jedhu kana irratti dhuftaniitiin gadi tuqxanii achi booda olooftanii suuratul ikhlaas ka jedhu bira dhaqxan. Fakkeenya qul huwallahu ahad yoo qara'uu barbaaddan jechuudha. Fakkeenya yoo hafazuu barbaaddan maal gootanii barreeffamni mallattoo jalaa mul'attu tana gadi tuqxanii akka dhokatu gootanii achi booda akkamii hafazdanii mallattoo record gootu tana jechuudha. Kunoo mallattoo tana gadi tuqxan yeroo tokko while using the app ka jedhu irra kana gadi tuqxanii
sirriitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma fakkeenya amma aayaa qur'aanaa wahii osoo dhageeffatuu barbaaddanii fakkeenya qul huwallahu ahadiin irra jiraattanii osoo isa hafazuu dhageeffatuu barbaaddanii maal gootanii liisin ka jedhu kanarra gadi tuqxanii liisin ka jedhu kanarratti gadiin tuqxanii achi boodan dhageeffattani. Argitanii akkana isin qaraa'isaa jechuun aappilikeeshinii ajaa'ibaatii buufadhaatiin itti fayyadamaa inshaallah sirriitti na galatoonfattan. Aappilikeeshinii kana yoo agartan namoonni quraana qara'uu barbaadan sirriitti na galatoonfattanii aappilikeeshinii ajaa'ibaatii warra kana qopheesse rabbiin jazaa isaanii haa kafalu buufadhaatiin itti fayyadamaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.